sunnaan qur'aana waliin haala sadii qabdiije qarrin fuudhan wanta dhaggeeffadhu. haalli duraa ahibbatii fillaa waan qur'aanni jee sunnaan tun karaa cufaanuu waan qur'aanni jee qunnamuudha. qur'aanni tawhiidatti ajaja, salaatatti ajaja, zakatti ajaja, soommanatti ajaja, hajjitti ajaja, waan biraatittis ni ajaja. sunnaan tunis dhuftee karaa cufan waan qur'aanni jee qunnamuudha ahibbatii fillaa. karaan lammadaa waan qur'aanni jumlaadhaan dubbate sunnaan tun dhuftee akkaan nuu ibsiti. tasadaffaadhaa ahibbatii fillaa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mataan isaaniitiin isiniin jaa bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shaari'eedhaa inni heera inni dhufeen qeebaluudha. heerri san qur'aanni je'us yookaa sunnaan jettus yookaa rabbiirraa dhufuus yookaa isaanirraa dhufuus lachuutu allaharraa hin dhufee jalla jalaalu. ta duraa waan qur'aanni je'e cufa keessatti sunnaan tun qunnamuudhaa hin jenne. amma allahan qur'aana keessatti jalla jalaalu wa'budullaha walaa tushrikuu bihi shay'aa ja. allahan subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti wa aqiimu salaa wa aatu zakaa ja. allahan qur'aana keessatti jalla jalaalu rabbi yaa ayyuha alladhiina aamanuu kutiba alaykum siyaamu kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum la'allakum tattaquun nun ja. waa'ee soommanaatirra allahan jalla jalaalu walillahi ala annaasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabiila. as keessatti tawhiida dubbate, salaata dubbate, zakaa dubbate, ji'a ramadaanaa dubbate, hajjii dubbate. sunnaan waan qur'aanni dubbate tana cufaatu dhuftee karaa cufaatiinuu qunnamu. san keessaa ahibbatii fillaa في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. amantaan islaamaa waa shan irratti ijaaramte. ta duraa maali jecha dhugaasan ragaa bahuudha. ani haqaan gabbaramaan allah malee akka hin taane nin beeka. nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama gabricha isaati, ergamaa isaati. eegana salaata dhaabu, eegana zakaa kannachu, eegana hajjii godhu, eegana ji'a ramadaanaa soommanu. waan qur'aanni jee cufaatu sunnaan rasuulaa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama karaa cufaadhaanuu dhuftee qunnamte moo hin qunnamne. waan ina anja'u ahibbatii fillaa fuuteetu malal qur'aanaa fi hadiisa sahii harra facaas ni qunnama. anaa miti, ayniitiyyaanii miti, hibziitiyyaanii miti, wamaa tawfiiqii illaa billah. in qunnamu abdee jecha kiyya san girgiddaan dhoytan sinja ha abbaa fadhee haa ta'u. haala sadihiini sunnaan qur'aana waliin wal qunnamti wal gaxxamti karaa cufaanuu. san keessaa ka duraa ahibbatii fillaa hunnooti ta'ammantana takkichaa wajjilal. sunnaan ahibbatii fillaa waan qur'aanni jumlaadhaan dubbate isiin dhufteetiti namaa ibsiti. ammas jechuma dura waliin jenne waqaala jalla thanaa'u wa aqiimu salaa wa aatu zakaa. tana qofa irra haa dhaabban. wa aqiimu salaa salaata dhaabaa jee allahan jalla jalaalu. habiibii fillaa qur'aana keessa waan jiru qofaan qeebalaa waan hadiisaa hin qeebaluu yoo jette atumaatu ragaa baha anumaan ragaa baha. mee qur'aana keessaa faatiyarraa hanga suuratun naasitti yeroo dhaabbattu maal keessatti qaraata? rukuu'aa dura moo sujuuda? bayna sajdatayni tuutu jira. anaa fi ati tatti beeynu rabbi gfirli. achi yeroo teesse maal jetta? wasanni salaataatun maali? sunanni isii maali?
أركان صلاة ماري قرآن خيسا فاتير هم سورة الناس يوليت بكتك خيستهن أغرتون سنجا إيسا خيستي أغرتاني سنة خيستي أغرتان كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري طيب الله ثراه من حديث أبي مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالجي صلوا كما رأيتموني أصلي أكان يرون أن صلاة نا أغرتن سنتي إسني صلاة جي سنان وان قرآني أحبتي في الله جملة أن دبته إسين أفتيتي نو إفستي جتشو يو سنة خيساهم فيل إيسا فيد ظهر ركعة أفر أسر ركعة أفر مغربني سدي إشاء أفر سبين لم ويان جمعة لم جتشو إيسا فيد سنة خيساهم فيد جتشو